Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam nagaa jirtanii ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtan hundinuu bakka hunda kan argamtan kan warra abdii koomedii kan online illee beeytan kan gaafilee baay'ee keessan nagaafataa turtan adda isinii deebisaa viidiyoo kana share olii godhaati warran dhageene dhageessisaa nama hunda biraan gaa isiniin jedha waa'ee harmee kiyyaa yeroo baay'ee nagaafataa turtanii amma faazarii biran jira kunoo faazarii bira jira jechuudha waan tokko sirriitti isiniif hima waa baay'ee isiniif himuun barbaadaa jechuudha amma akkuma seentaniin video kana share na godhaati warrootan dhageessinis na dhageessisaati amma qophii xumurree jirra jechuudha waa'ee harmee kiyyaa harmeeteeti akkuma harmeetee na tarmeetee jaalannaa yaa abdii hin boo'inii waa hedduu ettanii afaan dhaabbattanii viidiyoolee share gootanii bakka hundatti nagaafataa turtanii jechuudha kana isiniif himaa kunoo faazarii ilaas jira abbaa koo waliin biyya galee jira abbaa koo wajjin jira jechuudha namni 54 kuna akkasumatti share na godhaati nama hundaa bira na geessaa jechuudha amma wanni sababbii jiruu fi waan jiru hundaa isiniif himna jechuudha baga jiraatanii kunoo biyya galee jirra zoqii keessa jirra kunoo faazarii ilaas jiranii jechuudha waan gaafilee isaan gaafachuu feetanii isinii deebistanii akkasumatti waliif qoodadhan innaa maal isiniif fakkaate waa baay'ee hojjechuu barbaada anin beeytanii yuutuubara YouTube tokko hojjedha viidiyoo gara upload godha gaafileen commentii fi WhatsApp dhaan imoon gara hundaan kana gaafataa jirtanii waa'ee harmeetii jechuudha kana gaafataa jirtanii namni waan sanna gaafataa jira biyya galtee jirtaa maalirra geettee naan jira isaan arguun argeen ture jechuudha sanirraa amma wali qabee deebii isinii kennuu deemaa jira jechuudha akkasii mee namni dhibbaa kun akkasuma share olii godhaatii biraan nugaa nama hundaa jechuudha baga jiraattan biyyallee gallee dalagaan dhiifnu kunoo ijoollee ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranii sagalee taanee jirraa gabaa keessatti bakka jirtanitti hin dhaabannu wanna tokko wanni sodaannee dhiifnu tokko hin jiru jechuudha biyya galleef jennee wanni cadhifnu hin jiru wanni sodaannullee wanni duba deebinullee hin jiru jechuudha baga jiraattan isin argaa jira reef nama 140 geettanii namni 140 kunu share olii godha akka hojii biraan hojjannee dikkoo waan irraa biizii ta'aa jiruuf jechuudha viidiyoolee gara stand up comedy gara wantoota kolfisiisaa wantoota bohaarsaa gara YouTube channel abdii comedy hojjechuudhaaf qophii xumuree jira manallee qalamii dibaa jira studio sirreeffataa jira wifi ajajeen jira jechuudha wifi haganaa dhufuuf jechuudha qophii mana keessaa xumuraa jira jecha faazarii kiyya wajjini faazarii nu stand up comedy gara hin danda'anii waan qoosaalee afaan Oromoo wantoota dhaal akka ilkaan keessa sinirraa yaa'u firfir goone sin kolfisiisu bohaarsiisu qophii xumuree jira gara YouTube channel abdii comedy jedhuun jechuudha amma waa'ee maazariitti deemuu barbaada jechuudha maazariin tiyyaa akka jijjigaa jirtu isiniif himee jira ganda duwwaa afurii bilbilaan illee akka dubbise isiniif himee ture jechuudha amma namni 200 geettame namni 200 kun akkanuma share godha deebitanii dirqama deebisuu qaba namni hundinuu bilbilee waan maazarii nagaafataa jira namni hundinuu bilbilee waan maazarii nagaafataa jira namni 215 kun qallatti maan share godha viidiyoo kana kaardi abbaa shaniitee kun ilaa kana bakka tana abbaa shaniitee kennaati inni tumdatu akkasii kunooti amma dafa mee namni 230 kaardiidhaan seene immoo wifi miti kaardiidhaan seene directii seene jechaadha wifi miti kan ammattiin seene kun jechuudha isin daftanii share godhaatii waliin nagaa daddafaa maali jennaan dhaga'uudha qabdan namni hundi keessanuu jechuudha waan maazarii tiyyaa dhaga'uudha qabdan kunoo faazarii amma qophii waliin xumurree jirra kanaafuu waa hedduu isin tabsiisuu feenaa jechuudha waa hedduu isiniif himuu feenaa dafa nam 250 geettan nam 500 qofa barbaadaa jechuudha amma nam 500 qofa maali jennaan dirqama dhaga'uudha qaban dirqama waan keenya kana dhaga'uudha qaban osoo wifi irratti dhaabatin jechuudha share waliin godha keessaa walii erga namni 260 namni 246 raamiyee hagas ga'ee jira beesoo kan nama 400 gaa dafaati namni 277 geettan namni 277 geettan dafa gara YouTube channel itiin illee waan sin bohaarsu wifi galchaara mana dibaa jira waa baay'ee hojjannee jechuudha maazarii tiyyalle akkana fide akkuma faazarii sin garsiise gartanii akkuma faazarii amma sin garsiisaa jiru kanatti maazarii tiyyalle sin garsiisa baay'ee na waliin boo'e uummanni kun baay'ee na waliin lakkate waa yaa abdii keenna haati tee haadha teenna akkuma haadha teenna iyyaannu haadha teellee jaaranna inshallah ni argattaa jedhan inshallah ni argattaa jedhan akka bilbilee warina bilbilaa jirtan ifam namni 300 geettanii dhibba qofatu afaa jechoodha
amma gara haasaatti ceenaa jechuudha. Faazarii kiyya argaa jirtanii harmee tiyya duraan fuudhanii turanii harmeen tiyya aboo manatti bilbila kun irrachuu feegizee kana bilbilalu harmeen tiyya jijjigaa jiraatti jechuudha. Kanaafuu biyya kana jiraadhu isaan biyya bakka nigdii garagaraa dalaganii wanta garagaraa dalaganii allakki biyya kana jiraadhu biyya kanatti qoteetiin rooba waan garagaraa bakka jireenya akkana kana jiraadhu minaan jedhanii duraan akkasitti addabanii turanii faazariin kiyya dhaqeen ni dubbisaanii jechuudha. Ni dubbisaa yeroo baay'ee jechuudha. Dhaqaa dubbisaa inni quba qabaayyu. Shaaza obboleetti haadhatii yaallee ni beeka. Qeesii illee gandasii warrasii waa hedduu beekaa jechuudha faazariin. Duraanuu edaa dhaqaa dubbisa nutti himu malee nu dho'isaa malee dhaqaa dubbisa yeroo baay'ee jecha faazariin kiyya. Dhaqaatiin dubbisaan jechuudha maazarii. Kanaafuu amma maal jedhaa jira yeroon asmaraadha garbuu ga'ee qamadii ga'ee biyya keenya asmaraa kana alaa galfannee sorry maa bilbilaa oola mucaan nama biyya keessa jiru na bilbilaadhaan dhiifama. Maal siin fakkaate asmaraan kun ga'ee jira jechuudha. Asmaraa kana alaa galfannee obboleettiin qabaa obboleettii tiyyallee heerumteerti shaashamannee jirti. Isiillee faazarii kiyya kanallee qabadhee deemuun barbaadaa jechuudha. Achi deemnee wajjin arguudhaaf jechuudha. Maazarii tiyya arguudhaaf baay'ee hawwatanii jirtanii akkaan boo'ee isinitti madhee naasooxanii hin beekaa. Namni hundi akka waliin cinqamaa turtan quba qabaa jechuudha. Warroonni Dubaay biyyoota garagaraa jirtan. Akka waan kanarratti sirriitti nafaana dhimamaa turtanii beekaa jechuudha. Faazariin amma na wajjin deemuuf midhaan kana absaabsabaa kana midhaan jechuudha. Midhaan ala jiru asmaraa kana alaa galchine qamadii facaafnee jirra qamadii ganaa haamamaa mana galfamaa hin turu asmaraa kana geggeessinee jechuudha hin deemnaa jechuudha. Deemneetiin isin garsiifnaa namni 389 kun kallatti maan sheer walii godhaa warra dhageenne na dhageessisaa amaana isin dhaamadhaa hadaraa isin dhaamadhaa jechuudha. Birraa kanarratti deemuuf qophii xumurree jechuudha. Agasii bilbilaan hin dubbisna. Wantoota tokko dubbisaa jirra jechuudha. Birraa kanarra wajjin deemuuf jechuudha. Xumurree jirra. Waraqaa eenyummaa wayiillee baafataara qophii tokko sirreessaara istiidiyoo sirreeffataa jira jechuudha. Koomediilee garaagaraatii fi qoosaalee garagaraa diraamaa garagaraa waan nama bohaarsu dodolaaf adaabbaa jidduutti dalaguudhaaf jechuudha. Dodolaaf adaabbaa jidduu koomediilee istaandaabbii garagaraa waan garagaraa jechuudha. Waan isin kowaalchisu waan barumsa qabu waan ergaa qabu waan agartee waan gaggaarii sagalee isiniif ta'u waa hedduurratti hojjechuudhaaf qophii xumuraa jira kana jechuudha. Kamaazarii asiin xumuree jira. Dhaqee isin garsiisa. Akkuma kun amma faazarii bira dhaabbalee isin garsiisaa jiru kanatti dhaqee isin garsiisaa jechuudha. Waan kana hin fixaa jechuudha. Baga jiraatanii ilmaan Oromoo wallaahi onneerraa sin jaaladha kan biyya ambaa daradhamaa jirtan kan mana hidhaa jirtan cabsitee qirasoo kan biyya ambaa jirtan baay'ee tokko sin kabajaa baay'ee tokko sin jaaladha haga isin wajjin taatan waan isin wajjin ta'aa jirtan quba qabaa argaan ture jechuudha. I love you so much baay'ee tokko sin kabajaa jechuudha. Na faazariin kunooti wajjin dhayna isaan viidiyoo kana baay'ee waan jaalatanii itti fakkaatee giddiin seenseeni maal feeta giddiin seenseen jechuudha. Baga nagaa galtee dhaatanii amiin galee jira jechuudha. Isin garsiisaa waa hunda YouTube channel Abdii Comedy irratti gara isinillee koottaadha. YouTube channel kiyya namoonni baay'een subscribe godhatanii jirtanii achirratti diraamaalee garagaraa wantoota garagaraa hojjechuun qophii xumuree jira jechuudha. Waan gaarii waan tokko quality qabu sirriitti hojjechuudhaaf kaameraa garagaraa biteen qopheessaa jira. Ni hojjedha achiin dhuftanii isin jedhaan eegaa hangasiifu sagalee waan tokko hojjedha jechuudha. Kaameraa waan tokko sirreeffadhuuf nagaa ambulaa waliin deemnaa jechuudha. Kuno waa'ee haadhaa waan gaafatan asirratti deebisee jira. Birraa kanarratti akkanumatti dhaqnee maazarii ta'e waliin agarsiisna jechuudha. Qophii xumurree fixnee jira jechuudha. Xumurree raawwatar akkasii bakka galatooma.